yaadannoo moya keessaa. Nani essere bucate malvaricana. Sei cobbista qua. Non ci dentro dire? Garuu erga kaleessaa waa yaada ture waa'ee ijoollee kana maal yaadaa jirtan mati ijoolleen kun nuufis biyyaafis waldaafis hafuuratti guddatanii akka isaanii jiraatan gochuudhaa fi qaba gaarii qabuutu nurra jira. Kanaafanii qabatanii qabdee. Rakkoo maalii qabarreeffannoo haala keessa jiru sun waliin beeknudha. Jajjabeessina malee maal goonare waaqayyo maa gargaaru. Garuu ijoolleen kennaa waaqayyooti yoo qabaatoo lamaleessa adii nama harkaa ba'u. Gargaara rakkina maalii qabu.
Mandani mana? Arme, yaar no me kisa. Ayo, atina me. Ma, ayo, atina me ka. Ayo, ayo, arme. Ayo, minje. Kan boye kabdu? Ya kasur ko ndi sa. Si gurba, attam, Naga, fayyaa keeti, fayyaa. nagaadha.
maal hojjetta karaa kanarra karaa bukkeetii seenna takkas gadditee yaada kuustee teessu kun maal Seenaan koo dheeraadha. maal eeyyuu maqaan kee Yaadannoodha. maal taateree inni takkas gadditee teessu kun Ani Margooti. Ani aadaa kana jalaa dhukkubeenna ishee waan itti wallaansitu dhabee kilinika kaayetan dhufe mana yaala. hin dhukkubee abbaa hin qabdu Abbaan koo Galaasaa Jireenyaa jedhama ture. Akkuma maqaa isaatii galaa jireenyaa saba biraan ga'uuf utuu dhamamu lubbuun isaa darbe. baay'ee nama gaddisiisa nama si gargaaru adda biraa moo hin qabdu kaigaa waaqayyoon danda'a waan isaaf dadhabame hin jiru wajjiniin gallee dhandhee haadha keetii fi kadhanna waaqayyoon danda'aadha. Manta. Escapa. Lebih rokok itu sumber. Hati kita sendiri lagi. Wanti gue menjadi kuliah di mana kami lagi. Jadi maal Kujang apa sahaja berat sastra itu malu. masih berani dulu si Nabi kan jadi sama. waan waaqayyo godhe isa ofii ta'eef hamma na danda'amee waan barbaachisu masaanan tajaajila kan gargaaru fayyaa ta'a dooktar guddaan sin galateeffadha. Egaa jechuudha hiriyoota kootti ulaagaalee nuti mana kiraa fudhachuu qabnu. Inni tokkoon mana akka garaa keenyaatti baanee olinnee gabbaanee jira. Deemnee akka barbaanne fataannee dhufuu dandeenya jechuudha. Walii galeerani? Inni lammaffaan mana akka garaa keenyaatti ijoollee dubaraa geessinee keessa bashannanee jiraannee yeroo keenya ittiin bohaarsinee dabarsinuudha. Inni sadaffaan nuti waan gochuu qabnu jimaa barbaachise wantoota nu gammachiisan hundumaa galchannee walii wajjin bashannanuu qabna. Hiriyaa akkasii qabaachuun dansaadha. Waan wajjin
yaada baay'ee na gaddisiise tokkotu jira waa'ee mucaa tokko kanaaf hin danda'e. Mucaattamii. Abbaan isaa hojjetaa wangeelaa ture jiraataa maganda keenya kanaati. Abbaan isaa duraa du'ee jennaani mana jiru haati isaas duraa dhukkubsattee mana qorichaa dhaqee yaasisaatu jiru waan itti yaadu dhabeetii karaa bukkeetuun taa'ee kadhatuun itti ba'e. Anis dubbiin kun garaana nyaatee jennaani itti siqee gaafadheenyaan maaliif as teessee kadhattaa jedhee gaafadheenyaanii haadha kootu na duraa dhukkubsate kanaafanii waan ittiin yoon dhaamu dhabeenaan jedhee naananii maalree waaqayyoo hundumaa hin danda'a jabaadhu waan jedhu kottuu waaqayyoo kan dadhabamu hin jiruuti anni haadha keetiif waaqa kadhannaa jennee wajjiniin yeroo fuudhee gara mana isaaniitti adeemu haati isaa duuteen arge. Hin duutee? Baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaadha baay'ee nama gaddisiisa seenaa gaddisiisadha kun. Maalattan gootarreen? Egaa waan godhu wallaaleen asii mari'adheenii mucaa kana dhannee ofitti buufnee fuuneeti waanuma ijoolleen keenya uffatee gargaarree inni obbira keenya guddifnee maal ta'a kan jedhuun sitti buudhaaf dhufe kanatu yaada kuna nyaachaa ture. Maal kun rakkina maalii qabaate nuufisoo waaqayyootu nuu kenne seenaa baay'ee gaddisiisaa ganamaan natti himte waan tokko rakkoon qabu ulaagaa mana keenyaa waan tokkotti himte ijoollee makoo wajjiniin waan nuyi nyaannee waan nuyi dhugee haa jiraatu rakkoon qabu. Gooftaan si haa eebbisu kunoosuma kanaaf inni dhufe egaa kanaaf dhaqeen fida. Tole nagaan galaa. Mana kiraa qabdu jennaan isin gaafachuu dhumne. Kutaa tokkotu jira dhaqaa ilaalaa.
Barmi. Maal hojjetaa jirta kun? Fiilmii kana tuulaa kan sitti bareedu. Dhugaa Rabbi. Fiilmii akka miidhagu jira. Ni bareeda dhugaa. Maal hojjetaa? Harmee maal taatedha? Waaqayyo naa maal? Ati iyyuu kaatee gargaara. Kaakoo. Harmee. Ciree baay'ee miidhagaa bakka qopheessitee. Baabini kan deemtee amma yoona? Maal goo maal jedha shanta. Wow. Ati kee kuufama. Baay'ee nyaata. Yoga. Baabiin kana keessaa dhabe kana. Baabiin isa deemee. Baay'ee baabbii maal gaafa tuqarraa nutti kaasnanii seenaa gaddisiisaa tokko ganamaan dhufee nutti himanii baay'ee sammuu kana qabate. Jaama akka keetii tokkodha natti fakkaata yaadaan akka inni natti himatti. Maal ta'e inni? Rakkii du'e miti. Haadhaaf abbaatu irraa du'e karaa irra taa'ee kadhata umurii kanatti. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Umurii kanatti karaa irra taa'anii kadhachuun baay'ee wanta ulfaataadha. Meeshaa dhaqii bidiin jedheen isinis immoo adaraa yeroo inni dhufu mucaa kana keessanii taasisanii wajjin akka jiraatanii dursee ni ibsanii dhageessanii tuni. Baay'ee nama gaddisiisa. Eessadha fagoodhaa amanu isaanii? Nin barree bakkee taa'ee kadhatee baay'ee gaddeerra sammuu isaa baay'ee qabamaadha ganamaa. Ciree seeraan nyaata. Duudhaan kameessa qaba. Eeguu dhaqee ni laallabdii maaliin? Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee. Sa'aatii abbaan du'an caalaatti namoonni kanatti karaarra taa'ee kadhatu baay'ee hedduu na gaddisiisa. Ijoollee baadiyyaa kan taate du'aa qaba. Harmee. Waan ta'u. Kanas ta'e waan ta'u. Ilaaltanii? Eeyyee ilaallameera. Ilaaltanii isinii ta'eera? Eeyyeen nuuf ta'eera. Egaa ulaagaa ittiin mooraa kana keessa jiraachuun danda'amu isinitti. Mana kana sa'aatii argamu galanii sa'aatii argamu ba'uun hin danda'amu 12 booddee eeggannaadhaan 12 dura galama. Mana kana shamarran fudhatanii galuun hin danda'amu. Namni mana kana keessa jiraatu suusii garaa garaatti walaba kan ta'e ta'uu qaba. Hin xumurre. Kadhati torban keessatti guyyaa tokko ta'a.
barbaaddan irratti hirmaachuu dandeessu. Ulaagaa kanatti walii galtanii mi'a keessan fidattanii itti galuu dandeessu. Tole, haa ta'u. Egaa ilaa mooraan ati ilaaltu kun mooraa kootii waaqayyo waan eebbisee nuu kenne mana keenya sababii ta'eef hin birratin. Atau mana ada sebelah? Gana itu. Elah, uji pulau bisa kana. Ini mako bisa handapan sebelah. Semua kita mau bisa kusur pandida. Semua arasin. Ini mau jangan no. Jangan gitu sini dah. Negara pulau bisa kana. Ada kas tadi, akan boleh sakit. Terkalah tadi, akan mati. Itu tadi yoon injiru ta'e guyyaa kana loogii tokko malee ija walitti hirmaadhaan taate akka guddistuun si gosa. Akkamisi? Gumani? Yeroo kana. Egaa rakkoon qabu kana booda walumaan hiriyaa taanee walii wajjin taphan.
Porshinii waggaa kanaaf kenname barattanii xumurtanii qormaata biyyoolessaatiif akka gaariitti qo'attanii itti qophooftanii jirtu. Sirrii dhabni? Isa kanaaf guyyaa borii qormaata biyyoolessaa kana gaafatti dhiyaattan naasuu tokko malee sodaa tokko malee akkaataa qo'attanii itti qophooftaniin akka keessa baatan isiniin jedhaa waan tokko sodaan isitti dhaga'amuu hin qabu birrachuu hin qabdanii akkaataa dubbiftanii itti qophaa'aa turtanitti abbabbaan mataa keessan dandeessanii haala gaariidhaan keessa ba'uu danda'uu qabdu. Kanaaf jabaadhaa sodaan barbaachisu sodaan barbaachisu abbabbaan immoo of danda'ee mataa isaa danda'ee hojjechuu qaba. Itti cimtanii keessa ba'uu qabdu. Amma cabsiidhaaf qarshii waan hin qabneef kan nu baasu hatuu qofa. Tole. Tole.
Raga. Akkam bulte. Maali nagarani? Boroo kana akkamitti daawwalte? Nagaa godha. Wal argina rakkinaan qabu. Tole tole. Ciao ciao. Harmee dhufi ciao ciao. Mucaan foolii dallaa keessa jiru. Yadan, coba. Ana masakan alham. Tole ani. Kayak babu tibshan lagi. Tapi ba. Kayak bata turre, mama sama free gochuuf akkuma sargitu kana gosaa jira. Ammayyuu qayyabadha. Qayyabannaan barbaachisaadha. Tole arbi. Tole. Gurba, mana jet? Waan dubbis. Kai ini gaya wala seta. Kai me? Gaya wala seta. Kai mana kulkulesin? Tole ayo, nageenya balena. Bada dubbiste kai? Sitti mu maali barbaada maam? Dafiga.
Eeyyamaarri haayyo. Kennas. Odeessa kee jireenyaanis gadi ta'e innitiin ol kaasi malee innitiin ol kaasi malee innitiin ol kaasi malee obboleessa kee jireenyaanis gadi ta'e innitiin ol kaasi malee innitiin ol kaasi malee innitiin ol kaasi malee. Maalan godha nan gubadde inni maalle godhe kan na gube yoo lafa jira alanallee yookiin ana ta'aaf yookiin isan naa ta'a malee akkasitti hin dhiisu sila erge ammayyoona kana mala kan hojjetu naaf hin galu alanallee yookiin isatu mana kana ta'a yookiin natu mana kana ta'a wal agarramni amma yoo hafe immoo achuma na fayyuu.
Abbeen deddeemni ati sa'aatiidhaan dhufu hojjettee nyaachuun barbaaddachuudha. Ayyoo reefu mantu dee dhufeemi natti ulfaate nan dadhabe. Amma miidhaa keessa. Margi kan akkuma kana. Kai beje kodra. Maalimman balleesse ayyoo waan ati naa jechuun dhumaa nan godha. Ati koosoo abbaan koosoo sinuma. Barboy chicken fa Motiner kalfatan shifa Barboy chicken fa Motiner kalfatan shifa Barboy chicken fa Motiner kalfatan shifa Barboy chicken fa Yaadan hin sodaatin ani waaqayyo gooftaan kee si wajjinan jira waan gochuun siif ta'u sin hubachiisa karaa irra deemuun siif ta'us sittan agarsiisa hin sodaatin. Ijoollee olii maaliif hin galle eessa dhaqanii yaadannoon hin galle eessa dhaqe yaadannoon? Yaadannoo? Ijoollee kootu nan gaafatee yaadannoo na gaafattaa? Haa ta'u kaa tole. Sokiana bana. Ala duratu kamu.
Arme. Mali mana kana jara ulo. Arme. Lagi. Arme. Arme. Mali ya kuyara. Yo mula kata mu. Rio to ko sabara. Babi, aku dulu. Babi. Why am I going to go? I'm doing it. Hey, tu pere guru Babi kan. Babi satu. Ayo. Mana ada tepi ko. Buang ko Babi kana. Kana. Ayo boleh. Kana ko. Kana buang ko. Oh, oke. Aci jangan sini lah, habis me. Jangan lah. Jangan tu bisa lo. Wah, ya. Wah, juga. Wajib amat. Ya dan no. Hinku feka nanari. Waan tokko gochuun dandeenya humna kun ol ta'e kun hundi kun kana ta'e har'a geggeesseera ofirraa nan gaafatina lamata waa yaadannoo. Kun gonkumaa ta'uu hin danda'u. Mucaa kanuun adaraa waaqii lafaati kan nutti kenname. Hin guddifne innee fuunee nu malee bira dabraan qabu. Firoota isaa irraati fuudhee fidee kan addana taa'e ana. Akkamittiin mucaa kana ariitee deemsista? Ta'uun irra hin jiru. Geggeesseeraadha. Hin nyaatee hin dhugee hin quufe waa gochuu hin dandeenye humna kun ol ta'eera. Geggeesseeraas hin jedheera jara mulee manni kun immoo kan koo ta'uu isaa hubadhaa. Akkamitti akka itti? Kun waaqa birattis jaallatamaa miti. Saatii kana saatii qormaanaa jechuudha. Akkuma isinitti himame qajeelfama isinii kennameelee of dandeessaniitu ofii keessaniif hojjettu saatii murtaa'aadha jechuudha. Qooddee qabatee amma saatii qormaanaa jechuudha. Qophooftanii dhufuu keessan beekamaadha. Saatii keessanitti gargaaramtaniitu saatiitti hojjettu abbaan of danda'ee sirriitti hojjeta jechuudha. Kana taasisee isinii qormaata keessatti.
Ayyaama kunoo bakkee baaneetu jira. Kophee qulqulleeffachaa jirra. Amma gara biiroo dhufuuf jenna. Sirriidha wantichi wanta itti nama yaachisuudha. Bara darbe ijoollee qabxii qaban baay'ee argine turre gara Jarmaniitti. Garuu qabaran ammoo mamhatti nama tokkoon argatin jirra kun jechuun baay'ee qaanii guddaadha. Xiqqoo baay'ee na rakkiseera na. Tole egaa waama hundaafuu yeroo biiroo dhufnu haasa'u. Tole ta'a. Woyo dafqaadha. Baga Waaqayyo si milkeesse namni gorsa dhaga'u namni Waaqayyoon sodaatu milkaa'a. Duraan dursa baga gara dhaabbata keenyaatti nagaan dhufte. Dhaabbanni keenya dhaabbanni biyya LTD'n waggaa dheeraadhaaf ijoollee orfaanii ta'an ijoollee abbaa fi haadha hin qabne barnoota isaaniitti qaxalee ta'an gargaaree barsiisaa tureera. Amma bara kana immoo baatii muraasa dura yuunivarsiitii Jarmanii wajjin walii galtee uumneen barattoota qaxalee ta'anii abbaa fi haadha hin qabne of baay'ee of gargaaruu hin dandeenye carraa barnootaa yookaan iskoolaarshiippii akka kennamuuf walii galtee irra geenyeerra. Ati immoo carraa kana waan argatteef gammaddee fuuldura.
Gargaarsa guyyoottan darban investiisii gochaa turre amma xumurreerra madaan keessa kooreera kana booda gara manaatti galuu dandeessa. Jechuun barbaada gara manaa yeroo galtu yeroodhaa fi nyaata baay'ee dhangala'aa ta'e fudhadhu. Akkasumas immoo hojii baay'ee ulfaataa ta'e gara manaatti galuu dandeessa. Hibban bicara maya dan mungkin dokter nama. Ya dan nono. Ibu keka, nanari. Wangu tu kemudian ada nyomna konote, konon di sini konote. Karena kekisir orang nanggapitin ada betul ya dan nono. Kum gonkumaa ta'uu danda'u. Mucaa kanuun adaraa waachuuf lafaati kan nutti kennamu. Hin guddifne innee fuunee nu malee bira dabraa qabu. Firoota isaa biraatti fuudhee fidee kan addana kaa'e ana. Akkamittiin mucaa kana ariiftee deemsista? Ta'uun irra jiru. Geggeesseraan. Hin nyaatee dhugee hin kuufi. Waa gochuu hin dandeenye. Humna kunuun ta'eera. Geggeesseraas ni jira. Leenjichidha koi kunaaf mul'ateera naaf mul'ateera Yesu naaf mul'ateera naaf mul'ateera Yesu naaf mul'ateera naaf mul'ateera Yesus naaf mul'ateera. Haaloo uffata rakkisaa sana hundumaa keessa darbee Waaqayyoo si carraa bal'aa naaf banee barnoota koo xumuree dhufee maatii akkas baay'ee na rakkisaa turan deebi'ee dhufee gargaaruu kootti sanfa darbees saba bal'aa keessatti baradhee guddadhee gargaaruu danda'u kootti Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Baay'ees natti tola. Gammachuu guddaadhaan keessi hawwatameera. Naaf mul'ateera Yesuus naaf mul'ateera. Eenyudha? Ol seenaa banaadha. Inni waaqadhaa dhugaa dhugumaa na jaalachuunsaa kanaanuun argamaa kan naa mul'ate narraa fuudhe baakoo sarraa darbattee baaf gadda koo inni waaqadhaa dhugaa dhugumaa. Keessan beektanii ani nama yeroo sana mana keessan keessatti hacuucamee waggachaa jira sana hundumaa keessa darbee as ga'eedha. Waaqayyos immoo akka humna keenyaatti hundaa'an akka dandeettii isaa akka gargaarsa carraa barnootaa sana naafanii anis carraa barnootaa kana argadhee gara biyya ormaa deemee sochii as deebi'ee waan hundumaa walitti immoo carraa deebi'ee isin gargaaruu argadhee jira. As keessatti waan isiniif jechuu barbaadu yoo jiraate wanti tokko jiruun hin darbaa, jireenyi hin darbaa. Jiruun biyya lafaa haaluma beekamudha bareeda. Anis kun namarraa ga'eera. Sagaleen Waaqayyoo akkuma jedhu akkuma isinii fedhes isinis waliin isa akkuma jedhu bad darba isin irratti raawwattan hunduma isaa akka waan irratti hin taanetti godhee maatii keessaniifis hundumaaf dhiifama godheera. Caalaatti waan nutti gammadu tokko isininis carraa gargaaruu argachuu godhi deebi'ee hawaasa kana carraa gargaaruu argachuu godhi baay'ee gammada. Kana booddee nun akkuma keenya durii maatiidha. Isinirraas gadda komees hin qabu. Kanaaf dhiifama isiniif godhe jechuun barbaada. Fayyaa ta'e gooftaan si haa eebbisu. Gooftaan si haa eebbisu. Mana ifama godhu. Ijoollee bocaadhaa caalfadheera ifama naa godhu. Balleessaan Siin jedhu lammata waan akkasii na mudatu. karaa kee darbee
तेरा यीशु नाम तेरा Keessa maatii keessan uffatti daba akkasii deebiqanii yeroo raawwatina balleessaan akkasii maatii keessanitti akka deebi'ee mul'atu jechuun barbaada. Isiniif dhiiseera nagaan galaa. Leenjichidha koyi kunaaf mul'ateera. Naaf mul'ateera Yesu naaf mul'ateera. Naaf mul'ateera Yesu naaf mul'ateera. Naaf mul'ateera Yesu. Urtuun jireenya kooti naaf argameera. Leenjichidha koyi kunaaf mul'ateera. Urtuun jireenya kooti naaf argameera. Leenjichidha koyi kunaaf mul'ateera. Naaf mul'ateera Yesu naaf mul'ateera. Naaf mul'ateera Yesu naaf mul'ateera. Naaf mul'ateera Yesus naaf mul'ateera. Naaf mul'ateera Yesu naaf mul'ateera. Inni waaqadha.